yeroo dheeraa mana murtiitti deddeebi'an. Mana murtiitti deddeebi'anii jennaan abbaan murtii dhumarra maal jedhee gaa'illi keessanii kameeraa jedhe abbaa manaatiin. Jennaan anis kan kee hiikeeraa jedhanii. Adeemsa seeraa qabaa namicha kanaa poolisiin jennaan poolisii isa sanaa qabee maali aanatu fuudhee moosatu fuudhee yinaa hiikaa. Kan maallaqatti baase kan baasii hunda baafate ana. Kan naa kenne abbaa jira inni maali yinaa hiikaas keessaa jedhan. Yeroo Roomaan sivilaayizeeshinii keessaa yookiin qaroomina Roomaa jedhamu keessaa deebisa sanarra barreessan dubartiin nama moo namaa miti falmii guddaatu ture bara Roomaan sivilaayizeeshinii keessa. Nama moo namaa miti hayyoonni jiran wal dhabanii sagaleedhaan haa ta'uu jedhamee sagaleedhaan gaafa murteeffamu dubartiin namaa kan jedhu sagalee tokkittiitu caalee argame. Persentuma 50 ta'e jechuudha fakkeenyaaf namoota baay'ee keessaa persentuma 50 bira ga'ee ka'ee dubartiin namaa kan jedhu sagaleen tokko argame. Jalqaba lubbuu qabdu moo lubbuu qabdu yoo khilaafatu. Bara Giriikii keessaa hanga ta'e fooyya'aa ture san dura ture jechuudha. Qaroominni wanti jedhamu deebi'ee addunyaarraa badee abbaa amantii tokko ta'e erga gaafa dhalateetii hanga gaafa du'utti kan guyyaa tokko osoo qaama isaa hin dhiqatin osoo guyyaa tokko qaama isaa hin dhiqatin duniyaarraa kaa ture jira. Qaroomina Roomaati kana isinitti himaa jiru dhageessu miti. Osoo guyyaa tokko qaama isaa hin dhiqatin kan addunyaa kanarraa ka'eetu jira. Manni murtii kan abbootii aangoo kan abbootii qabeenyaa ture. Isuma dhiyeenyaatti Roomaan impaayariin kun garuu alhamdulillah islaamummaa keessatti sirni hawaasummaa akkam ture sirni mana murtii akkam ture seenaa Aliyyi tokko ittiin isiniitu. Aliyyi ibn Abi Xaalib bara bulchiinsa isaa keessaa kobbortaan inni uffatee jihaada dhaqu osoo lola Khaybar dhaqu irraa bu'ee bade. Irraa badee jennaan Yahudaan tokko argee fudhate. Yahudaan sun argee fudhatee booda Yahudicha irratti arge Aliyyi ibn Abi Xaalib radiyallahu anhu wardaa. Qabee kobbortaan kun kooti jedhee wal falmale. Wal falmanii eessa dhaqu mana murtii dhaqan. An abbaan kooti jedhanii akka fedhan fudhachuun hin jiru. Maaliif seeratu dirqama bara. Manni murtii yookiin judisharii paartiin kun of danda'uu qaba. Warra siyaasaa irraas of danda'uu qaba. Warra miilitarii irraas of danda'uu qaba. Abbaan namni siyaasaa mana murtii ajajuu hin danda'u. Islaamnis kanuma nu barsiisa. Silaa seerri amma jirullee kanuma nu barsiisa. Yoo hojiirra oola laata inni hin gaaffii. Aliyyi ibn Abi Xaalib mana murtii dhaqee Yahudichis mana murtii dhaqe. Wal falmiidha wal himannaadha. Mana murtii fuuldura ta'anii inni kun bakka amiiraan malu taa'e inni sun bakka isaan malu taa'ee wal himatan. Aliyyi maal jedhe inni kun kobbortaa kootii jedhe. Yahudichis kan kootii jedhe. Abbaan murtii maal jedhame kan Aliyyumti achi kaa'eedha. Fidi ragaa kee jedheen Aliyyiidhaan. Ragaa kee fidi jennaan Hasaniif Huseeniin fidate ragaa. Seera Islaamaa keessatti lakki ilmoon abbaaf ragaa hin ta'u Hasaniif Huseensi ragaan ta'anuu jedhe. Ragaa biraa fidadhee jedhe. Ragaa biraa fidadhee jennaan ragaa biraa hin qabuu jedhe. Jennaan kobbortaan kee ta'uu nan beeka garuu seerri Islaamaa kana na dirqisiisaa kan Yahudichaati fudhadhu jedhe itti murteesse Aliyyi. Aliyyitti murteessinaa Yahudichi kee ajaa'ibsiifatee alana haqa Islaamaa kana iddoo inni itti haqa hordofu ilaalee amantii Islaamummaa fudhate Yahudichi kun. Qaroomina Islaamaa Itoophiyaa keessa akkamitti ture kitaaba Dr. Abdullah Khadir bal'inaan dubbisuu dandeessu. Akka addunyaa guutuutti Dr. Keenya Abdullaasir nu barreesse kana dubbisuu dandeessu. Maadaa khasira al-caalam binxixaat al-muslimiin kan jedhu kitaaba bareedaa sana seenaa duraaniitii fi akka Islaamni itti waan kana fooyyessee fi akka Islaamni waan kana furmaata kaa'e bal'inaan dubbata kitaabolee akkanaa kanallee haa dubbifnu. Obboleessi keenya kitaaba kana hedduutti taa'amee barreesse. Nuti immoo aadaa kitaaba dubbisuu fi kitaaba beeksisuu hin qabnu. Kitaaba kana beeksisuun dubbisuun yoo of qofa dubbisuu osoo hin taane akka namoonni dubbisan qooduun namoota kitaaba barreessan bira dhaabbachuun akka jarri kitaaba fuulduratti bareechanii oomishan karaa babbanaa deemuun
آدا أمة واد بسوء أمون دل كما كين وانتي في والبرهان عبد النسلين جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.